Kanani dhimma kana himuu qabda beektaa. Ati isa malee jiraachuu hin dandeessu. Inni immoo siin barbaadu. Niitittiin naan jetta miti sanuu niitittiin tuffii kee gana aarsaa kafalta waayida. Isheen shaneedha jedhamee jira. Warra shaneetiin immoo warra mootummaa wajjin hojjetti jedhameera. Yommuu ragaa qabaattan fidaan salphisaa isaanii mokotta. Justice for Qananii jedha. Okay? Justice for Qananii. Ani bilbila ishee bilbilee beeku. Isheen hin jenne. Video biraatiin walitti deemnee jirra. Videoon guyyaa har'aa akkuma jalqaba irratti gaggabaabsinee ilaalle jechuudha. Video kana fakkaatu icciitii guddatu gadi bahee jira. Gaazexeessituun Masarat Dhaabaa Qananii fi Andu'aalam Gosaa gidduutti akka isaan walii hin galle waan hedduu hojjetaa turte jetti jedhamaa jira. Sagaleen isii kun sagalee bilbilaan waraabame bilbila Qananii keessatti argame jedhamaa jira. Arrabsitee jetti itti dhaadattee jirti. Akkasumas isiinis waa'ee kanaan wal qabatee deebii gahaa ta'e waa'ee kanarratti deebii kennitee jirti. Haga xumuraatti nafaana turaa namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan yookiin namoonni maatii hin ta'in maatii ta'a. Hundi keessanuu gara viidiyootitti darbuun dura laayikii godhaa viidiyoon kiyya kun jechuudha. Viidiyoo kana qofaa miti viidiyoon ana hojjedhaa hedduu namoota hedduu bira gahaa hin jiru waan ta'eef laayikiin keessan na barbaachisaa. Laayikii godhaa yaada keessan na barreessaa gara viidiyoo. Qabda beektaa. Qananii dhimma kana himuu qabda beektaa. Agammaa tuffadhee agammaa ignoor godhee bira darbeera garuu hin dandeenye amma beektaa. Dhimma Masarat wajjin jiru fixachuu barbaadaniif uummata Oromootiif malee waa'ee dhimma keetii dhimma dhuunfaa dhimma fagaara keetiif miti kan dhaabbate. Maa wal qorraa garuu anaafatti tokkoffaa meeseenjara irratti bilookisa ta'e lammaffaa immoo kan hin barbaadu konverzeeshinii keessan isa dhumaan siin jedhe konverzeeshinii keessan isa dhumaa naa ergi bakka argatte miti amma. Conversation keessan isa dhumaan arge ሲጀመር ያደረግሽው ዛሬ ነው አሁን ነው ያደረግሽው ያኛውን ዛሬ ነው ያደረግሽው ማለት ነው ኢሰና አርጊ ሰዱማ ሰና conversation keessan ላሊቲ conversation ሲገለምት ኢሳ ዱማ ወሊቻት ጎተንሰን አን ሀቅተ ሳተው ና አርጊ ማለት ገልገል አለማውራታቸውን አረጋግጣለሁ ማለት ነው እያወራችሁ ከሆናችሁ ደግሞ አላማ ቀረጣችሁን ደመድማለሁ ማለት ነው ተነመደምኩ ደግሞ ምን አረጋለሁ እሱን ደግሞ ኔክስት ስቴፕ እናያለን ወረቃ ጭልየቴ Ajaja kan dabarsida adde Qananii ko waan jiru moo tufuu fi bormoo seeraanis gaafate jettee kana gaggeessidha. Na Facebook isa jala deemtee moo laayikii laavii minaamina tuttaaf. Maal gaati maal namni kanaa maal jechuudha gaa. Qananii dhimma kana himuu qabda beektaa. Agammaa tuffadhee agammaa ignoor godhee bira darbeera garuu hin dandeenye amma beektaa. Dhimma Masarat wajjin jiru fixachuu barbaadaniif uummata Oromootiif malee waa'ee dhimma keetii dhimma dhuunfaa dhimma fagaara keetiif miti kan dhaabbate. Sagaleen kun sagalee isiitii akkuma viidiyoo kana irraa argineeti jechuudha. Iddoo baay'eetti maqaa isii kaastee arrabsitee jirti itti dhaadattee jirti. Inni biraa ammoo inni si hin barbaadu cal'istee dadhabaa jirta. Gana gatii guddaa si kaffalchiisa jettee arrabsitee itti dhaadattee jirti. Mee viidiyoo kana waan isin jette haga xumuraatetti haa ilaallu haa xumurru. Kaayyoon keessi taane ammallee adabattee taa'uu diddee miti bakka bilbilaallee cufattee bilbila haaraa bansisiistee turte waan hundayyuu irra siigee jira siigalee hundayyuu siigaleera. Ammoo isanatti bilbilchiistaayii akkasidha akkasidhettee arabannaashatti shoojee arabannaashatti jaajaayi baqaashaan arabi baqaashaal ta'e ragaa bayii tasgabbaayii. Baay'ee sheemii nama qabna salphattu dubartii salphattu demo suuraan si kaasee achi bishooftutti wajjin kaatee si profaayilii godhatte inni shattaa fi mindaanchi profaayiliin godhattu si galam sheemiidha ture profaayiliin godhattu ati garuu sagaagalummaa kee shaarmuxummaa kee ifatti mul'isuuf ijjummaa kee sirriitti mul'isuuf jechaadha kana godhatta si galee si kaase nan beeka guyyaa yeroo deemte kana nan beeka jechaadha. Kanaaf bakka ati isa malee jiraachuu hin dandeessu inni immoo siin barbaadu. Niitittiin naan jetta miti sanuu niitittiin tuffii kee gana aarsaa kafalta waayida aarsaa gurguddaa kafalta ishee aarsaa gurguddaa kafalta gana. ምንም ችግር የለውም እኮ በአንቺ ምክንያት የሚመጣ ጦስ በአንቺ ምክንያት የሚፈስ ደም በአንቺ ምክንያት የሚበላሽ ትላልቅ ስራዎች በአንቺ ምክንያት የሚጠፋ ስም ተዘጋጂ አንቺ ባለጌ ስድ አይን አውጣ
gaazexeessituu nama akkasii kana irraa wanti akkanaa kun jechi akkanaa kun hin eeggamu jechuudha. Guutumaan guututti asirratti jechuudha sagaleen kun sagalee isii ta'uu amantee jirti, sagalee kiyya jettee jirti. Haa ta'uuti an kan arrabse nama biraati malee Qananii miti isii miti jettee jirti. Yoo isiin taanis nama biraas akkana jedhanii arrabsuun akkana jechuun sirrii miti waan isii irraa hin eeggamne dubbattee jirti. Akkasumas viidiyoodhaanis dhiyaatteeti jechuudha. Namoonni hedduu waa'ee kana waa'ee isaanii kana sooshaal miidiyaa hawaasaa kana irra oofaa waan turaniif wanti kun isii biraas gahee viidiyoodhaan dhiyaattee waa'ee kana irratti deebii kennitee jirti. Mee maal akkasiin jette haa hordofnu. Jireenya baay'ee akkana nutti jabaatu yeroo nan ulfaa yeroo nan ulmaatti nama akkas na godhaniin jedhee sana immoo maqaas jira Ililli Fiqiruu jedhamti ran sinii deebi'a gaafadhaa bishee naqqamtedha amma Finfinneetti galteerti. Dhimma kanaan baay'ee deemamee seera nakassasuus dhaqanii turanii isheen shaneedha jedhamee jira. Warra shaneetiin immoo warra mootummaa wajjin hojjetti jedhameera. Baay'ee chaalenjii baay'ee keessan darbee as ga'ee baay'ee. Faayinaalii anatu mo'ate jechaadha. Faayinaalii dhugaan anaaf galtee yoo ilaalannu ani waan jedhame sanarra hin jiru. Isaanumatti itti qaana'e jechaadha faayinaalii. Waa'ee nama tokkoo miti gurmuutiin waan deemamee ture sunis maaliif masarratti qaanessuuf masarratti balleessuuf jireenya sharkaa dhahuuf waa baay'ee gochuuf ture. Hin taaneef sunis hin taaneef amma immoo karaa waa'ee lubbuu namaatiin dhufan jechaadha. Karaa lubbuu namaatiin akkamitti maqaa ishee xureessinaa sagaleen ani dubartii sagaagaltuu sanaan jedhe fidanii walitti hidhanii jedhanii jechaadha. Dhumarratti Qananii kan jedhu eessaa akka fidanis hin beeku. Haasaan ani haasa'u kana walitti fudhatanis ta'uu danda'a. Nama baay'eetu beeka. Namoonni miidiyaa irra jiran baay'ee bira gahee jira. Ani akka paablikii ta'uu hin barbaanne ofii kiyyaa boohee dhokfadheen bira darbe. Wanti kun sooshaal miidiyaa irra deemaa turee jira. Akkasumas namoonni hedduu mata duree ijoo dubbii godhatanii irraa haasaa turanii isii biraas gahee isiinis haala kanaan deebii irratti kennitee jirti. Qananii miti kan arrabse nama biraati. Isa san sagalee walitti fidanii ka isii fakkeessan malee an Qananii hin arrabsine jettee jirti. Akkasumas jechuudha Qananiifis sagalee ta'uu qabna jechuudhaan justice for Qananii jettee jirti. Haa daawwannu. Yommuu ragaa qabaatan fidana salphisaa isaanii mokotta. Justice for Qananii jedha. Okay? Justice for Qananii. Ani bilbila ishee bilbilee beeku. Isheen hin jenne nama bultii korratti dhufee akka wal fuune nama otoo argu paablikii goone osoo jiru jee tokko otoo guutiin Dubaayitti waamanii Bishooftuu geessanii Bishooftuutti footoo kaasanii TikTok irratti gadhiisan nama dubartii sanaan hin jedhan. Okay? Waggaa baay'ee nobsees kee waggaa 3 wayi tareera already. Okay, justice for Qananii jedha. Waa'ee kanarratti isinis mee yaada keessan yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessaa. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Viidiyoon kiyya namoota hedduu bira gahaa hin jiru. Laayikiin keessan na barbaachisaa. Laayikii godhaa. Akkasumas namoonni maatii hin ta'in namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan yookiin viidiyoo kana bantan sabskiraayib godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Sheer godhaa ani wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti yeroo gaarii.